شوفي النجاة دي سواس الآن مشي خلاص لا أنا كساتي متي والله ونمني اللي ما قبعت شكرا ربي قبعت قالوا أنا مدرب بيتا خلاص إيمان لا أنا كساتي متي والله ونمني اللي ما قبعت شكرا ربي قبعت قالوا أنا مدرب بيتا الحمد لله رب العالمين بقى قمت بقى نكاني كنتي wanni jechuu barbaadu imaan abbaan manaa isii gatee jechuudha. Wallahi waan nama ajaa'ibu jechuu ilmi namaa kun akkatti inni yaadu. Ani dubbiin kun gaaffiitu natti ta'aa jira. Mucattiin kun as dhiyoo keessatti ol fayyattee turte. As dhiyoo keessatti dubbatte jechuudha. Gurbaan kun yeroo lamatti deebi'ee jira jechuudha. Yeroo lama ta'e sadii ta'e eeggana wal lolanii walitti deebi'an jechuudha. Isin hin agarree hin jiru jettee gaafa rabbiin isii raafataa godhu hayaata amriidhaati viidiyoo isii gadhiisee jira jechuudha yuutuubii isaa irratti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii jirtu jabaattu. Alhamdulillah illee nagaa jira hordoftoota kabajamtoota kiyyaa maatii chaanaalii kootii kan taatan Monaa 24 sabiskiraayib gochuu sheer gochuu laayik gochuu nagateenyaa koomentii barreessuun yaada keessan kaadha. Imaan deessee jirti bakka nagaan deessee bakka rabbiin nagaa sii ka'e bakka rabbi lama si taasise jennaani. Akkasuma hordoftootaafi kabajamtoota kiyyaa asirratti maal dubbachuu barbaada. Abbaan manaa ishee Imaan gatee kute jechuudha. Maaliif yoo danda'e viidiyoo asirratti isinii maxxansa jedhee yaada. Shaafaa yeroo hedduu yaaleen ture viidiyoon naan maxxanfamu gara viidiyoo kiyya keessaa kanarratti yeroo viidiyoo namaa fidii maxxansa kan jettu naan maxxansa baay'ee natti dabalbilee kiyya. Kanaaf wanti dubbachuu barbaadu gurbaan sun jechuudha. Wallaahi lazii yeroo lama ta'ee sadii ta'e kana wal lolanii walitti deebi'anii dhaamsi ani ijoollee keenya biyyoota arabaa keessa jiranii keessattuu ijoolleen ala jiran ala dalagan xalabaan alatti dafanii boolte ijaaruuf yaalu. Sababa kophaan jiraannu maal jedhaniif kophaan jiraatta nama firaa qabaadhu. Garuu abbaan manaa ishee suni maaliif isii nasbee lama dayyisaa geette maaliif gatee deema? Kun gaaffii hedduu natti ta'e. Gurbaan kun itti deddeebi'ee jira. Takkiitti qofaa miti. Dawuseyaatti kalaa'ee bira maaliif akkana godheessanii galee inni yeroo duraatiif jireenyuma ofii akkatti hojii jiraatu barbaada. Isiin nama ilmoo barbaadu hajjiin erga gargar baate daftee billikii keessa seentee daftee namatti dabalamta. Ilmoon kun ilmoo kuwaa qabu rabbiin si haa taasisu. Isiin nuuf barumsa taati. Dhiironni akkanaa immoo otoo qabanii nyafaranii dhiirri ilmoo ofii gattee gadhee keessa deema. Inni nama bakka biraan jiru beeka yama nama keessa dhokatee jira. Dhugaa yookiin takkisa utii baheetiin dhalaa biraa jala kana immoo dagatina. Garuu nuti hoo maal fudhannaa? Fakkeenya maal nuu ta'a? Dhiirota akkanaa gadhee, dhiirota akkanaa yartuu, dhiirota akkanaa dhiira jedhameetu kana ilaalla. Maaliif obboleen kiyyaa? Imaan jechuun miskiina. Afaan kana ta'e malee garuu Imaan miskiina. Nama miskiina. Garuu gaafsan isiin tasa. Namni erga dura tasa ta'e lamaffaan an beeku. Garuu morgi si galaafata. Otoo firii taatee bultuu, otoo akka feetitti jiraattee bultuu, har'a ilmoo abbaa malee guddisuuf deemti kennu jechuudha. Mee biyya Yaman keessatti ilmoo qabattee mana namaa dalagdi immoo ilma kana biyya galchiti immoo mee maadhani kun obboleeyyan kiyya. Wallaa waan nama ajaa'ibu kiraan isirratti jira. Isin deettee mana jirti jechuudha. Kiraan mana isirraa. Ani akka isaatiin miti wallahi namni ilma namaa qabaachuu rabbi qabaachuu jaallu waan hundaaf beektaa. Ka duraanii caalaa beela'uu dandeetti, dheebutti, waan gaarii barbaadde, waan jiituu barbaadde, nama teettee isii kunuunsu barbaadde, haga kana alhamdulillah hiriyaa qabdi. Hiriyaa isii san rabbiin isii haa qusatu. Isillee wallaahi lazii baay'ee ulfaata. Baay'ee ulfaata. Maaliif obboleen kiyya haalli isin keessa jirtu baay'ee ulfaatadha. Baay'ee ulfaata.
dhiironni akkuma isaan itti yaadan boru ilmootii jiran dhiirri bara hajaa takka qabdu wallaahi asii hajaa takka. Amma rabbiin isii haraaramu hayaata irratti namni sun abbaan mana isii duraa sun ijoollee lama gatee bade. Ijoollee lama gatee biyya galee jechuudha. Achi bootee bas bootee hin beektu. Garuu gaaftoota isii kana dhagaye. Gaaf ilmaan tana guddattee bakka tokko geette. Ilmootii jedhee soqaa. Maaliif hin soqu? Ammumarraa jibbee jechuudha. Bakka jibbee. Yaa Rabbi wallaahi asii. Kana amannaa. Ilaa dalagattee wallaahi hiyyeessi biyyaa siin gatu. Gumaa hiyyeessi biyyaallee nama gataa jira jechuudha. Ijjigaayyollee akkasumatti gatee garuu ijjigaayyoon dubartii cimtuu akka hojjesiisan allaalina. Gabaabaan lafa jala jira jedhanii miti. Wallaahi ijjigaayyoon dubartii jimtuun akkasumas ammallee uummanni bira jira jechuudha. Maaliif obboleen kiyya hayaatti rabbi rahmata isii haa godhu. Otoo suquu barbaadde nama sanin soixxiitti dhifte garuu maal gooti? Garuu immoo imaan jechuudha rakkina cimaa keessa jirti. Namni tokko fuula isaatti irraa beeksisa jechuudha. Dubartiin deettee ta'u wallaahi baay'ee ulfaata. Obboleeyyiin kiyyamee waanuma tokko isinii hima. Warroonni biyya ambaa jirtan kun warroonni ala baatanii talaytan talabaan alatti. Mee heerumina. Mee nama margateetti heerumin. Mee karaa deematti heerumin. Karaa deematti heerumin. Haa ta'u garuu imaan akka caaltii miti. Maatii warra isaa hin beekti akka haasoftutti warrallee himee maal jettee turte. Wallaahi ana garaana nyaatte. Gohititti garaana nyaatte jechuudha. Miskiiniti yaa nama isii gargaaruun qabdu. Nama isii bira dhaabbatuun qabdu. Rabbiin kee isii bira haa dhaabbatu. Ilmoon dhalattuun immoo ilmoo quwaa qabdu. Rabbiin isii haa taasisu. Rabbiin ilmoo bor hara baafattu isii haa taasisisu wallaahi. Mee ilma kana garaa kan hin ulfaata wallaahi. Akka jabaatti ulfaata. Obboleeyyan keenya waan akkanaa kanarraa of eegnee jabaanni dhiirota akkanaa kanarraa of eegnee. Matama akkana ol dheeressifatee ittiin heerumin dhiira firiizii akkana godhu agartee waan akkanaatti ittiin deemina. Tunniin bara cuucee akkana mataa ol dheereffattee akkas godhatte kalaas dhumatti dubbe. Yeroof jechuun yeroo dubartii jijjiiraatti malee jireenya bultiin beektu. Barsiisa wayittu caawwitiin akkas jedhee ture. Mucaan xiqqaadhaa mucatti jaalate waan kana dubbadhee jira fakkaata. Gaaf kana mucattiin himattee waan akkanaan irratti yaadattee himattee barsiisa mucicha musaanis waa jedhe dugda isa kute jechuudha. Maaliif dugda isa kute? Ofii ol yaade waan ta'eef. Kanaaf ijoollee shamarranii dhiira akkanaa kanatti abbaatti hin heerumina. Kalli walle barate dalagattee nama aqlii qabu, nama qalbii qabu, nama siif ta'u heerumuu dandeetta. Juma keessatti ofii isaatii si barbaada. Ka gizee fi mootummaa bakka gizee si bira galee si bira kuta. Akka utuu ulfaayin duratti yaaluu eegalta. Utuu ulfaayin duratti waan isaa baruu eegalta. Waggaa takka wajjin jiraattanii waggaa takka maaliif ree? Sirrii ilma argachuun utuu barbaachisu dhiirota akkanaa kanammoo isa fattanta jechuudha. Gaafa san waa'ee nama san beekta. Amma kaa'imaan kun hin dinnellee na fakkaata. Garuu mootu sobee harkaa bahe. Sobee akka isiin ittiin beekne godhee daddarbaa dhagee boodarra mootu mallis harkaa jedhee bade. Millis isa haa godhuu rabbi jechuun boodarra ofiin deebi'a. Wanni biraa wanni nuti jennu jiru. Obboleettiin imaan jabaadhu abshir. Wanni biraa wanti gootu jiru. Jiraatee taree wanni si godhu jiru. Jiruu fi jiraata. Ati beektullee rabbiin obsisee haa kennu. Maaliif
sirriidhaan eeguuftaa ni beeloftaa obsi waan hunda keessatti. Maaliif dubartiin sabbata hidhatti. Sabbata hidhattu. Wallaahi hin beeka. Dubartii deettee rakkattee hin beeka. Maaliif hojjettanii nama hedduu arge. Biyya keessatti dubartii rakkattee garaa ofii kana mana yaalaatti dubartiin sun jechuudha. Wallaahi isin mana yaalaatti akka tasaa arge maaliidhaan akkana akkuma amma hayaata kanatti namichoon gatee bade. Namichoon gatee bade. Biyyee kana biyyatti beeka namichoon gatee akkuma michuu gaayuu godhe kana biraa godhe. Wallaahi dhiira akkanaa rabbiin isin dhiisu. Gara ofii ciniinnattee. Garaa isii ciniinnattee jechuudha. Rakkattuu. Wallaahi ulfaata obboleen kee baay'ee matti ulfaata jiru biyya namaa kun. Jiru biyya namaa dhiisaa dubartii deettee gatuun wallaahi dubartii ulfaa namni gatee deeme innuyyuu gatamaadha jechuudha. Innuu mataa isaatti gatama jechuudha. Kana isin jechuu barbaada. Viidiyoo keessatti dheeressa jira. Hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordofootaaf kabajamtoota keenya akkasuma yaada keessan yoo qabaattan koomentii nu barreessaa. Nutillee fudhannaa isin jechuu barbaada. Assalaamu alaikum warahmatullahi